Nagaan Waaqayyoo siifatu. Kuni luba gammachuu lanaati. Guyyaa irraasii sagalee Waaqayyoo gabaabaa mata dureensaa milkoomina jedhu jalatti qabadhee gara kee dhufeera. Baay'een keenya jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa wanta arginu tokko qabna, wanta irratti hojjechuu barbaannu, wanta irratti milkaa'uu barbaannu. Isa kana yoon sagalee gabaabaadhaan kaa'ee mul'ata. Mul'ata adda addaa qabna. Mul'ata adda addaa sun yeroo hundumaa nu fuudhanii adeemanii gara xumura keenyaatti nu geessu. Gara fedha keenyaa isa bira ga'uu barbaannu sanatti. Namni jireenya isaa keessatti mul'ata dhabee jiru. Mul'ati keenya kan dhuunfaa keenyaa ta'uu danda'a, kan mana keenyaa ta'uu danda'a, waa'ee jireenyaa fuudhaa keenya ta'uu danda'a, waa'ee biyya keenyaas ta'uu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee jireenya namaa keessatti wantumti arginu yookaan mul'ati keenya kuni shaakala keenya irraa akka arginutti hundumti isaa iddoo hin qabu. Maaliif ta'a kun? Jechuun milkoominni keenya maaliif karaa tafa? Yookaan mul'ati keenya kuni wanti nuti barbaannu kuni iddoo isaa utuu hin gahin maaliif karaa tafa? Sababii baay'ee dhiyeessuu dandeenya kanaaf. Ergii shaakallee argine booda waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Isa kanaaf yeroo hin qabnu. Arra garuu waa'ee nama tokkoon dubbachuu barbaada. Waa'ee nama tokko guyyaa 52 gidduutti diilloo masaraa Yerusaalem deebisee ijaare. Namni kun Nahimiyaa jedhama. Nama kana baay'een keenya beekna. Seenaa nama kanaa dubbifanneerraa qoranneerra. Macaafa qulqulluu keessaa waa'ee mul'ataa fi mul'ata keenya hojiitti hiikuu, tooftaasaa, akkaataasaa kan Nahimiyaa caala nama barsiisu hin jiru. Kanaafan sagalee kana filadhee sagalee kana gabaabaatti waliin ilaalla. Nahimiyaan nama boojuudhaan biyya ormaa keessa jiraatu ture. Yommuu moototi Sooriyaa aangoo qabanitti biyya Israa'el irra dhufanii namoota Israa'el kan akka isaatii dargaggeessa aangoo qaban humna qaban fudhatanii biyya isaaniitti galanidha. Nahimiyaan seenaa isaa yommuu dubbifnu garbummaatti duwwaatu hin ta'in biyya ormaa keessa daadhii buusuudhaan mana namicha sooressa yookaan abbaa aangoo ta'e tokko keessa yommuu inni jiraatu seenaan isaa nuuf ibsa. Akkuma kaan keenya biyya ormaa yommuu jiraannu waa'ee biyya keenya iyyaafannu Nahimiyaan waa'ee biyya isaatii iyyaafata ture. Yeroo tokko macaafa qulqulluu keenya gaafa dubbifannu Anaaniyaa kan jedhamu obboleessa isaatii fi firooti isaa yommuu isaan lafanni biyya itti achi baqatee utuu hin ta'in garbummaatti jiru sana keessa biyya ormaatti achi daadhii buusu dhufani. Yommuu isaan dhufani biyyi Yerusaalem attamitti jira jedhee gaafate. Biyyi keenya akkamitti jiraadha? Miti baay'ee keenya akkas jedha. Yookaan biyyi keenya akkamitti jira? Biyyi Yerusaalem attamitti jira jedhee gaafate. Yommuu inni gaafatu rakkina guddaa keessa jira jedhanii. Seenaa isaa yeroo hin qabne dubbisuu hin danda'u. Diilloon masaraa Yerusaalem diigamee sabi rakkina hamaa cimaa keessa jira jedha. Kana booddee jedha yommuu seenaa kana dubbifannu Nahimiyaan hin gadde baay'ee gaddee Waaqayyo duratti boo'e. Baay'ee gaarii. Akka amantootaatti rakkina gaafa arginu, rakkinni gara keenya gaafa dhufu yeroo hundumaa gara Waaqayyoo ilaaluu isa dursuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Nahimiyaan waan hundumaa dura kan inni godhee gaddee boo'eetu yaa Waaqayyoo maaliif cal jettaa jedhee Waaqayyoon gaafate? Maal wayyaa jedhee Waaqayyoon gaafate? Waaqayyo deebiin dhabu. Deebiin Waaqayyoo immoo cimaadha dhaggeeffachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara. Kana booda Nahimiyaan Waaqayyootti boo'ee Waaqayyoon kadhate. Diilloon masaraa Yerusaalem diigamee sabi akka kanatti rakkina guddaa keessa jiraachuu isaa yommuu dhaga'e Waaqayyoon boo'ee kadhate. Boo'ee yommuu Waaqayyoon kadhatu Waaqayyoon mul'ata kenneef. Mul'ati isaa diilloo masaraa Yerusaalem ijaaru. Waa'ee masaraadhaa baay'een keenya beenna. Biyya keenyatti namni mana isaa naannesseetu masaraa ijaarrata. Masaraan sun immoo waan hundumaarraa isa eega. Masaraan sun gaafa diigame kaasee rakkina guddaadha. Saba Israa'elii daannoo yookaan masaraa guddaa kana kan isaan tolfatanii fi diinota naannoo isaaniirra jiru of eeguudhaa fi akkasumas immoo akka diinni salphaatti dhufee isaanii qabannee fi kan ittisu masaraa cimaadha. Masaraan kun gaafa diigame kaasee waan hundumtuu bade. Isa kanatu yommuu inni Waaqayyoon kadhatu Waaqayyo hafuura isaa keessa bulche. Waa'ee masaraa Yerusaalem guutummaatti deebisan ijaaruudha laphee isaa keessa. Egaa ilaala namni kun nama biyya ormaa jiru nama mana warra aangoo qabanii taa'ee daadhii buusuudha. Nama kanaafitu Waaqayyo mul'ata masaraa Yerusaalem ijaaruudhaa kenneef. Kana booda ergii kadhate booda seenaa isaa keessatti yommuu ilaaltanii kana booda nama gooftaa isaa dura dhaqee itti himate rakkina isaa itti dubbate Waaqayyoon kadhate. Waaqayyoon kadhatanii yoo warra aangoo qaban dura dhaqanii Waaqayyo surraa namaaf kenna.
Waaqayyoon kadhannee lafa dhaquu nurra jiru hundumaa dhaquu akka dandeenyu Waaqayyoon waa gargaara. Kana booddee Waaqayyoo kadhatee gaafa dhaquu Waaqayyo surraa kennee fi gabaabaatti kana booddee Nahimiyaan gara Yerusaalemitti deebi'e. Gara Yerusaalemiin dhaqe. Rakkinni guddaan egaa namni kun biyya ormaa nama jirudha. Kanaafi amma yoo inni dhaqee warra Yerusaalemiin jiranitti akkaataa itti dubbatu hin beeku yoo ta'e rakkina guddaa keessa jiru dhaquu danda'a. Namni kun nama ogummaa qabudha. Ogummaa sana hubachuu akka dandeenyu nu waa gargaaru. Namichi kun mul'ata qaba. Rakkinni keenya si hedduu baay'een keenya mul'ata qabna. Mul'ata keenya garuu akka itti dubbannu hin beeknu. Lafa itti dubbannu hin beeknu. Akka itti goonus hin beeknu. Maal akka godhe beektu Nahimiyaan? Dhaqeetu galgala ergaa Yerusaalemiin ga'ee booda jaarsolii biyyaa warra biyya sana keessa jiran warra achi keessa jiraatanii rakkina sana gidduu taa'anii walitti qabee mul'atan qabaayyuu ittiin hin jenneen mee kottaa jedheen mee kottaa gadi baanee haala kana naannofnee masaraa Yerusaalemiin ilaallaa jedheen. Kana booddee duukaa ba'anii naanna'anii ilaalanii. Ergi isaan ilaalanii booda isan ni jedheen dubbisuu barbaada macaafa qulqulluu keessa. Inni kunis immoo kan jiru macaafa Nahimiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irraa isa jiruun dubbisame ilaa akka jedhe ani yommus isaanii ni jedhe amma ganaanna'anii wantumaa gad gidiraa nuyi keessa jirru Yerusaalem jijjigee akka bade karri ishees ibiddaan akka gubame hin argitu. Kanaafis nuyi si'achi yeelloo arrabsamuu fi akka hin taanetti kottaa dallaa Yerusaalem deebifnee ijaarraa jedhe. Akkasuma immoo irreen gargaarsa Waaqayyoo inni gaariin anaa wajjin akka jiru dubbii mooticha anatti dubbatee ture isaanitti nan hime isaanis jedhaga. Deebifnee ijaaruu jalqabna jedhanii humna isaanii jabeeffatanii hojii gaarii kanaafi ka'anidha. Ameen. Gaaffiin kun inni guddaan jarri kun waggaa meeqa guutachuma keessa jiru akkamittiin kan arguu dhaban? Rakkina arguu dhabamni dubbiin isaa waa'ee rakkinaa miti. Nama gurmeessuu dhaban. Nama mul'ata guddaadhaan ofii isaarra darbe gurmeessuu dhaban. Nama akkasii Waaqayyo waldaa keenyaaf kenna. Nama akkasii Waaqayyo saba keenyaaf kenna. Si'a tokko tokko mul'ati nuti qabnu gabaabaadha. Gabaabaadhumatti akkamittiin guyyaa 52 keessatti jarri kun diilloo kan ijaaranii fixan jedhu ilaaluu barbaada. Waan baay'ee keessa dhaquun barbaadu. Guyyaa 52 keessatti akkamittiin diilloo kan ijaaranii fixuu danda'an. Isa kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Milkoomi Nahimiyaa eessaa dhufe? Tokkoffaa mul'ata qajeelaa fi guddaarraa dhufe. Si'a baay'ee mul'ati keenya kan inni iddootti hafuu fi kan inni karaatti hafuu fi mul'ata sana gahaa bada yookaan hamaa ta'ee miti. Mul'ata sanattu gabaabaa ta'uu danda'a. Nama baay'ee hin hammatu. Namooti baay'een achi keessatti of hin argan wanta ta'eef hin dura dhaabbatu. Yookaan immoo mul'ata keenya sana akkatti ibsinutu danqamaadha ta'a. Namooti hubatan. Yookaan immoo utuu yaadi isaa hin bilchaatini utuu namni waan isaayyuu hin argini mul'ata fuunee nama dura keenye nama immoo mul'ata sanatti akka inni galuuf dirqisiifna ta'a. Namni yommuu sana nurraa baqata, nu dura dhaabbata, rakkina guddaatti gala. Keessumaa gabaabinni mul'ataa rakkina guddaadha. Inni lammaffaan immoo rakkinni inni danqaani mul'ati nuti qabnu yoo numa duwwaadha ta'e, numa duwwaa ilaala ta'e, bakka biraa nama biraa hin simatu ta'e, biratti kan biraa of bukkeetti hin qabu yoo ta'e baay'ee rakkisaadha. Mul'ati Nahimiyaa waa'ee ofii isaatiin turre. Waa'ee jaarsolii sanaayyuu hin turre. Waa'ee yookaan gartuu lammii isaatii ishee gabaabduu sana duwwaayyuu hin turre. Mul'ati isaa baay'ee guddaadha. Waa'ee masaraa Yerusaalem isa diigame deebisanii ijaaruuti. Isa keessatti sabi sun kan inni tasgabiidhaaf gammachuudhaan keessa jiraatu waa'ee isaati ture. Isa duwwaa immoo itti miti. Ergi mul'ata kanatti himee booda namni rakkina keessa jiru yeroo hundumaa rakkina waan ilaaluu fi rakkina sanarraa ija isaa ol kaasee waan bira arguun waan danquu fi maal itti hime isinitti fakkaata? Dubbisan maarraa Waaqayyo nu wajjiniin jira. Waaqayyo natti dubbateera. Waaqayyo natti dubbateera akka nu wajjiniin jiru. Kanaafuu maal gootuutti jedhan. Kana booda maal jedhu kutaa kanarratti ilaa akkas jedha jarri. Deebifnee ijaaruu hin jalqabnaa jedhan. Humna isaanii jabeeffatanii hojii gaarii kanaafi ka'anii jedhan. Waan hundumaa dura milkoomina keenyaaf kan dursu mul'ata qajeelaa fi guddina isaati. Isa kana hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaara.
waa'ee jireenya fuuraa keenyaa yoo ta'e, waa'ee mana keenyaa yoo ta'e, waa'ee biyya keenyaas yoo ta'e, isa kanaadha inni tokkoffaan kan isarraa arginu. Kan sin dhibu guddinni fi qajeelummaan mul'ata keenyaa rakkina baay'ee irraa nu oolcha. Macaafa kana gaafa dubbifannu Nahimiyaan rakkina baay'ee keessa lixxe. Warri biyya sana keessa jiran warri Sanbaleet faanii itti gaa isan duwwaayyuu ta'in itti qoosani. Maaliif sitti fakkaata? Yoo dallaan masaraa Yerusaalem deebisee ijaarame warri sila saba sana irratti aangoo qabani, warri humna qabani, warri akka barbaadan gochaa turani of isaan irratti mo'uu hin danda'an. Kanaafi jalqaba itti qoosani waan isaan gochaa jiran kun bilaashatti fudhatan. Diilloo isin ijaaraa jirtan kuni waangoon yoo yaabbatte hin caccabaa jedhanii. Si'a tokko tokko diinni keenya karaa inni ittiin humna keenya buusu qoosaadha. Qoosaa hamilee nu buusu, nu dadhabsiisu, yaada keenyaaf hafuura keenya fudhatu. Nahimiyaan isa kana dhaggeeffachuu hin dandeenye. Maaliif mul'ati isaa baay'ee guddaaf qajeelaa waanta tureefi yeroo iyyuu hin qabu ture kanaaf. Inni lamaffaan waa'ee ilaalchaati. Milkoomina Nahimiyaadhaa fi bu'uura kan ta'e waa'ee qajeelina mul'ata isaatii fi guddina isaa duwwaatu hin ta'in ilaalchaa fi akkaataa gurmaa'inaa. Ilaalcha qajeelaa fi gurmaa'ina qajeelaa. Ilaalcha qajeelaa yoo qabaanne sodaa keenya mo'achuu dandeenya. Ilaalcha qajeelaa yoo qabaanne yeroo dhiphuun garaagaraa yookaan diidhamni garaagaraa nu dhufanii irra aanu dandeenya. Ilaalcha qajeelaa hin qabnu yoo taane waanumti xixinnoon ka'an hundumtuu nuuf rakkina ta'u. Rakkina duwwaatu hin ta'in akka nuti taakkuu tokko hin adeemne iyyuu nu danqu. Yommuu kutaa kana keessa dubbifnu keessumaa boqonnaa 3 keessa dhattanii gaafa ilaaltanii Nahimiyaan yommuu inni diilloo kan ijaarutti ka'anii Sanbaleexii fi warri isaa wajjiniin jiranii ka'anii maal ittiin jedhan isinitti fakkaata? Ilaala. Jarri kun maal ijaaru dallaa isaanii dhagaadhaan ijaaran kana waan gooniyyuu utuu yaabbattee hin caccabaa jedhanii ittiin jedhu. Ilaalcha addaa, ilaalcha qajeelaa mul'ata Waaqayyoo qindeeffatee ilaalu waan qabuufi isa xixinnoo akkasii bukkee isaatii itti dhufee danqu kana ofii isaattis hin simanne warri isaa wajjinis akka hin simanneef yeroo hundumaa yaada isaanii mul'ata isaanii keessatti eegatu. Nahimiyaan inni kun jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisaadha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 20 akka jedhe hojii guyyaa fi hojii guddaa fi bal'aa waan ta'eef jedhe. Nuyi dallicharra tarree gallee wal irraa fagaanneerra Waaqayyoon keenyaa nuuf hin lolaatii isin lafuma sagaleen malakataa dhaga'amutti wal ga'aadha. Jarri kuni ilaalcha qajeelaa duwwaatu hin ta'in gurmaa'ina qajeelaa qabu. Hundumti isaanii sabi kuni akkaataa mana isaaniitti balbala isaatiin gadi ba'eetuma diilloo sana ijaaraa ture. Ilaalaa gaa utuu namni hundumtu bakka gurmaa'ee qajeelinaani wanta dhimma baasu duwwaa irratti fuulleffate wanta ijaaruu hin danda'amu ilaalaa asirratti. Mee jireenya fuula keenyaa ilaala, waa'ee mana keenyaa ilaala, waa'ee waldaa keenyaa ilaala. Si'a tokko tokko Waaqayyoo mul'ata waldaa keenyaaf kenne, nuufis kenne, mul'atichas fudhannee kaaneetu gurmaa'inni qajeelaan hin jiru. Gurmaa'inni qajeelaan waan hin jiraannee fi mul'ati keenya taakkuu tokko iyyuu hin deemu. Iddoodhuma sana. Yookaan immoo namuma tokko duwwaatu itti dadhaba, namuma 2 duwwaatu itti dadhaba, namuma 3 duwwaatu itti dadhaba. Inni kun immoo yeroo baay'ee fudhata. Kutaa kanarraa kan arginu garuu Nahimiyaani mul'ata sana argee akkaataa qajeelaatti hireef duwwaatu hin ta'in gurmaa'ina qajeelaa akka isaan qabaatanis immoo gargaara. Kanaaf namooti kun akkaataa qajeelaadhaan waan gurmaa'anii fi dadhabbii hamaa malee namni hundumtuu karaa wanta ijaarsatti bobba'ee fi dhumarratti guyyaa 52 gidduutti ijaaranii fixanii jedha. Isa kana hubachuu akka dandeenyu Waaqayyoon nu gargaara. Waa'ee mana keenyaa gurmaa'ina qajeelaa, waa'ee waldaa keenyaa gurmaa'ina qajeelaa, waa'ee biyya keenyaa gurmaa'ina qajeelaa qabaachuu akka dandeenyu Waaqayyoon nu gargaara. Inni murteessaa gurmaa'inni qajeelaa lafa hin jirretti lafti dhaqan hin jiru. Inni sadaffaadha baay'ee barbaachisaadha. Itti cicha jabaa fi kadhannaa. Mul'ata qabaannee gurmoofnee itti cichi yoo hin jiru ta'e rakkina guddaadha ammas. Si'a baay'ee hojiin yommuu nuti baay'atu wanti tokko falammiin garaagaraa gaafa nuti dhufu hin dadhabna. Isa kana hundumaa garasitti itti cichuu yoo hin jiru ta'e lafti dhaqan hin jiru. Kan nama dhibu Sanbaleexii fi warri isaa wajjiniin jiranii itti qoosoo duwwaadhaan hin naamne dhaqanii sodaachisani
Yommuu isaan sodaachine Nahimiyaan Waaqayyoon nu wajjiniin jira hin sodaatinaa jedhe. Kana booddee jarri humna godhatanii yommuu isaan hojii isaanii hojjetan argina. Isa duwwaa miti. Kan nama dhibu lakkoofsa boqonnaa ja'a lakkoofsa 3 hamma 3-4 meeqa dubbisa. Ergii yaalanii dadhabsiisuuf yaalanii ergii dadhabanii booda maal jedhu isinitti fakkaata? Dhaqaniitu Nahimiyaa isa hojii guddaatti qabamee jiru kana yaada isaa fudhachuu fi qobaatti iddoo lafa gogaatti waamani. Waan sii wajjiniin mari'annu qabnaa Nahimiyaa gara keenya kottuutti jedhaniin. Hojii seexanaa agartanii karaa irraa jallisuudhaaf adeemsa isaa laaffisuudhaafitu iddoo tokkotti iddoo qoomniitti waammatan. Ogummaa namicha kanaa baay'ee nama dhiba. Maal akkanitti jedhe beektu? Boqonnaa ja'a lakkoofsa 3 irratti ila akka jedhe ani hojii guddaatti waan hin jiruufi gadi ba'uu hin danda'u jedheen. Anamma hojii guddaattan jira. Kanaaf yeroo hin qabu. Si'a tokko mul'ata keenyarraa sanuu fuudhuu barbaadu. Adeemsa keenyarraa jireenya hafuuraa keenya yommuu nuti guddifachuudhaaf tattaafannu, yommuu nuti jireenya keenya kallattiitti geddaruudhaaf, yommuu nuti waa'ee jireenya biyya keenyaaf dhamaanu, hafuura keenya qalbii keenya fudhachuudhaaf isa yeroo hundumaa nu hawwatu sana dura dhaabbachuu akka dandeenyu Waaqayyoon gargaaru. Inni kun yoo hin jiru ta'e tasuma mul'ata keenyaaf milkoomni hin jiru. Isa kanas immoo gargar baafnee qulqulleessinee beekuun barbaachisaadha. Kana booda ani yeroo hin qabu jechuun ani amma ijaarsatan jira. Isatti dubbattu kana yaada isaa naa gala garuu isaaf yeroo hin qabu. Didee biraafe jarri maaliif lafa gogaatti baasanii achitti mari'achiifatanii achitti hambisuudhaaf ture. Si'a tokko hojii seexanaa maal inni isinitti fakkaata? Lafa gogaatti nu geessa. Lafa nuti waa tokko gochuu hin dandeenyetti mana dhaachuudha. Achi keessatti nu galfata. Gaafa achi keessatti nu galfatu nuu fi mul'ata keenya gargar baasa jechuudha. Isa duwwaa muumin si'a meeqatti deebi'an? Si'a alfaffaa afeerra si'a 4tti deebi'an. Si'a 4tti deebi'an. Si'a 4 lakkoofsa ja'a boqonnaa ja'a lakkoofsa 4 akka jedha. Si'a 4 nama anatti erganii jedha. Anis immoo si'a arfanuu deebiidhuma tokkoon isaaniif deebise jedha. Afaan 3 4 shaawun namarra hin jiru. Deebiidhuma tokkoon deebisee jedha. Deebiidhuma tokko duwwaa deebiseef. Akka kanatti itti cichanii dura dhaabbatan. Dura dhaabbatan duwwaa ta'e guyyaa 52 gidduutti dallaa sana ijaaran. Amma afeerraan diinaa gaafatti baay'ee duwwaa maal godhe sitti fakkaata? Waaqayyoon kadhate. Ilaa akka jedhe humna isaan buufnee hojii akka dhaaban in goonaa jedhanii jedha. Waan yaadaniif hundumti isaanii nu sodaachisuu in yaalanii jedha. Ani garuu jedha Waaqayyo humna ana jabeessi jedheen Waaqayyoon kadhadhe jedha. Isaanin dhiisani. Garuu yaa Waaqayyo humna naaf kenni mul'ata tokko kanatti akkan cichuufi. Yaa Waaqayyo na dhaabi mul'ata tokko kanatti cichee akkan fuula duratti adeemuufi. Isa kanaa dhagaa. Isa kanaanitu saba Israa'el deebisee jechuun diilloo masaraa Yerusaalemii deebisee ijaare duwwaamne sabi sun immoo deebi'anii gurmaa'a. Milkoomina isaa dhufa Nahimiyaarraa wanta gurguddaa 3 barra gabaabaadhumatti. Inni tokkoffaani mul'ata qajeelaa fi guddaa. Mul'ata waan hundumaa hammachuu danda'u qajeelaas immoo. Isa lammaffaan immoo maal barra? Ilaalcha ifaa fi gurmaa'ummaa qajeelaa. Lafa ilaalchi ifaa fi gurmaa'ummaa qajeelaan hin jirre rakkina guddaatu jira. Inni sadaffaani itti cacha jabaa fi kadhannaa. Isa kana hundumaa hubanne isa kana keessatti jireenya fuula keenya, jireenya waldaa keenya, tokkummaa keenya akkasumas immoo waliigala waa'ee biyya keenya irratti wal ijaaru, of ijaaru akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa